Asham, 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 asham. ها أخو تامه ويا جايبة ويا جايبة ويا جايبة يا أبو أورومون 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 أجايب ما قبدي أنا من جبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتن أكمل جرتن أكمل جرتن أكمل جرتن مي ورّي سباسة قليتها تنقوبة باسة تك تك شير شير قرامي ها ورّي سباسة قليتها وبربادن أمني خينيا أجايبه واني سنتو ركون تتديم تملي تراديم تنقري قرو أجايب نمني منجيجي أكمل جرتن مي كم جرتن مي شير شير ولي قدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد دفتن ها مي شير شير قدا ولي الدبر سادة فاو ها بقى أجنداتو كتكم بر جتني أكما بي نسنين جت سوول غير تبر ديبي تنكننا سيجله إسانو أما جوهني وسني مسانو ما وجاني وسني ديبي تنكننا عايز اللقاء باي كان أنا حفرسا جيني شيطان تجيا يوخان لوريتي نجيتشا سيجله لوريتي نجيتشا أكم جال يا أحمد نجيك أبدا أتي أمتا خنا سجلين تاتوي اسم بيرا أمتا سجليتهون هرامي مجال أمتا في سجليتهون إيه موتو ما في سجليتهون ملي أمتا سجليتهون هرامي بقنا قاعد بتأتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد ميشير شير قدا invite قدا شيك أبو تادو في أبانا قادو في أبان دوغادو في إيه دفق أمبولان سبا ساملي موتو ما في واتكرن كايتين دفق أمبولان دوغا خنام أمبولان تين دفق أمبولا ربي أمبولا سيقال خافا غرتي فيا ربي ساخن نندلغتي جرات شيخ إسن أركان جر رجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميشير شير قدا دفا ولينغ جيارة أما سجنتا رفني في تيجي برا أبوليان كيا لا نمني توكو سبني توكو يو إيجار سنكبان يو ونين كبان. وعليكم السلام إيبا ويلكم دفع وليد الدبر سادا جروبي وندخي ست إرجع سجلين أمتا كلون دفتجا سجله إدو تنا كم بيك موجا واحد دو ديما جرا لما هدا باير رت لكي نوتي أني إنجم أتي هدا بايبر غرغروني جال هني أباي وني جاونجر تبرسون دراما دابر تكو بودار كوفتي يو إثيوبيان إفهار كتة يو إثيوبيان أكو مدري دكانن تين خابو تاخجيبان أنجا عربة رفين سخي جانا عربة بكاسا وني جانون دي خجيبا نميتشلال خجيبان دلتي خجيبان جراتي خجيبان دوتا رجاله وني جانون دينو خجيبا لا لا ديرو سين شير غودا إنفايت غودا دفاتي ولين دكابا أكو مبيكمو دينجدا وان بي والجهي قوتي تكا إسني متنسيتين تري جولين فارسي بولان بي خون غرتي أمتا سجليت التو إيجلان ديبين وخكنو إيجلان اندوبتنا خنين غرتي أجندان كبني تكو موچاني أساني إسن أبايو ما هفرسا إس جرا خنا وجندوبتنا جرا خنا غرتي أكنمت الليل لكاوينا أورومو وچيتو مورستي أي أورومو isinin je'etiin isinii hime jechuudha. Akkasuma dhugaa akkasuma waccanii ustanii jechuudha. Akkasuma waccanii ustanii jechuudha. Sigale. Ummanni keenya eega buqqa'ee reefa isaanii ijjinuun buruune jechuudha kan awwaalan bakka takkatti nama 30 ol awwaalanii jechuudha.
arrahuno isin namicha Ameerikaa gartee kan faranjiin investigate godhu jirtu baay'ata mataasii baafte kanaaf sagalee taatanii jechuudha. Mee sheekotii manzaraatiin maal garaagarummaa qabdan? Sheekotii manzaraata ummata dirree dhawaa tetteeysee gartee ummata Awurooppaa du'e sagalee taatu. Sheekotii manzaraa gartee ta osoo namni isii biratti dirree dhawaa dhumu jiru hullee fi muniira irraa haasoytu. Mee tanaan garaagarummaan isin qabdan maaluma yaaboo mee naa hima. Arra namicha Ameerikaa gartee namicha gartee ifi jara walajjeese ka gartee sirritti investigeetii irra geggeessu jiran gadda ibsachuu jirtanii jechuudha. Faarsee bulaan ammoo akkatti ajandaa kana jijjiiruu barbaadu jira jechuudha. Ajandaan ummata keenya kun lafa qabatee waan jiruuf, lafa qabsiifnee rabbii wajji waan jiruuf, ilmaan Oromoo galatooma ajandaa kana sirriin lafa qabsiiftanii waan jirtaniif, ajandaa kana akkamitti jijjiirra jedhanii maraatu jiranii jechuudha. Isin kana jala maraachuun isinirra hin jiru jechuudha. Ummanni keenya eega buqqa'ee sagaleen harkan qubatee gartee bakkatti qubatuun harkan sigale kaddu'e gumaa namni dubbatin jiru mootummaan ibsa tokko baasee namoonni hangas ga'u abbaan warraa ka hangas ga'u buqqa'ee horroo gudurura gartee abbaan warraa ummanni dhaabbatee miskiinni kasi boboohu sun tokko sagaleen harkanne jechuudha. Tokko bakka qubsumaatii isin harkanne jechuudha. Sigale. Tokko bakka qubsumaan harkanne jechuudha. Sheekotii yoo dhalaa takka poosti godhan laa maarree maa tirkishoo asirraa yaa akhi yaa maarree yaa baabaa jettanii jala horiitan arra takkaan isii afaan qabattee taa'u jirti jechuudha. Sigale. Dhimma isin dhufere. Dhimma isaanii dhufere daldaltoota sheekotiin hin jirtu gidan isin hin jiru. Sheekotii manzaraa wayin arra kenneefi. Sigale. Isin amma isin mul'achuu jirti sigale. Bar kaabaa guddoo sanirra rabbiin quraana keessatti ban lubbuu namaa qaali jeebar. Lubbuu namaa takka qaali jaame. Lubbuu nama 30 tabaateef bar sagaleen taane. Sigale. Lubbuu namaa 30 tabaateef sagaleen taane jechuudha. Itti aansuudhaan warri abbootii qabeenyaa maarree keenya ija teenya saraara diima miitirkishoo diima hudduu diimtu miiliyoo diima isin jechaa turtan makiinaa takka bitanii gad hin ergine jechuudha. Waalaikum salaam jaal bagana gaan dhufte ziizo. Makiinaa takka ummata sanii bitanii gad hin ergine jechuudha. Sigale. Ani waan kana guutuu waan hin keessa beekuufin waan kana hin faarsu isaan waa godhaniis natti dha'u waa godhuu baataniis natti hin qorru jechuudha. Sigale. Ummata faayidaa ifii dursu. Faayidaa sabaa dura faayidaa ifii dursu. Abiyyi biratti jaalatamuuf sheeyxaanticha biratti gartee mootii ajjeechaa looreetii ajjeechaa biratti jaalatamuuf Jawaar Mahamaffaa xiqqeessan. Tokkicha ummata kanaa sagalee ta'u jiru kana. Sigale. Waalaikum salaam. Tiim Qabricho. Jihad. Sigale. Akka kana xiqqeessan. Akka kanaan si wajjin jirru jaan. Akka kanarratti olola oofan. Sigale. Viidiyoo olola oofanii ololchiisan fuudhaniiti sheeyxaantichatti erganii jechuudha. Isaan kan dalagaa jiran waan rabbiin samirraa Nabi Muhammad irra buuse osoon hin taane waan gartee sheeyxaantichi Finfinnee irraa Shimallis irra gabbuuse akkamissanu jirra oolchina jedhanii halkanii guyyaa tattaafachaa jiranii jechuudha. Sheekotii manzaraa taniin hanjoontu. Tanaafi sheekalleen qabnu sheeyxaana malee wanniin isiniin juuf tanaa jechuudha. Arkitanarra. Kabuqqee kun ilma muslimaati. Sigale. Aboo qaallichi pheenxee faaxuu qabu mulaataa qabu sun bar midhaan fe'eeti bar karrayyuu geessee bar hangasillee irraa dhabnee bar masarati moo maali maqaan isaa? Sigale.
ortodoksiin bar ibsa baaftee maallaqa nurraa guurtuun dirooyinii bittee sigale ummata keenyan fittu warra amantii teenya hordofu abadan hin fittu jettee ibsa baaftee bar sigale sheekotiin manzaraa garuu hafuurirraa hin baane warra haqan dalayne warra haqaan iyyaane warra haqan dubbanne ta'u asirratti isinii galuu qabdi jechuudha yoo dur isinii hin galin asirratti isinii galuu qabdi jechuudha sigale takkaan isii hafuurirraa hin baane jechuudha maaliif ajaa isaanii gayyaafti haa opiidiyoo wayi kabajaa qabdi sigale ajaa isaanii simmintoo isaan kadhatan kaaree isaan kadhatan kondominiyeemii isaan kadhatan iyyannaa isaan galfatan hunda gayyaafti jechuudha tanaafiinan sheekotii tanallee abdatina walaa sheekotii manzaraati walaa abbootii gadaati duraanuu abbaa gadaan qabnu wanniin anji'ee gartee isinii waywaadhuuf waan kana sirritti keessa beekuuf waan kana sirritti keessa beekuuf arra kunoo hujiidhaan arkitan kanaa booda kanaa booda asirratti sheekotii manzaraa tana maarre nur jettanii sigale itti gaafatamaan isinii jechuu gaafa nuti waa jenne sigale gaafa nuti waa jenne itti gaafatamaan isinii jechuu amma sheekotiin maaliif qophaa'aa jira kitaaba sheeyxaantichaa nama bichisiisu kitaaba sheeyxaantichaa bittee girtee sheeyxaanticha biratti arkamu sheeyxaanticha bira mul'achuu kanaaf maraachaa jirti jechuudha wala abbootii qabeenyaa ati jettu wala saraara diimaan ati haasoytu sigale haadhatee taboochu obboleettii teeta gudeedamte obboleessa kee ka ukkaanfame daangaa kee ka sarbame sigale bar mootummaa jechuun ummataa bar osoo jarri kun dhaqee sagalee ta'e aboo ummanni nukkee qaaniidha sigale yoo dhiiga dhuydellee suuta halkan faa dhiiga dhugii aduu firraa dhiisisi aduun si bariiti amma dhaaphuu namni si jala baree osoo jarri kun jeeni sheeyxaantichi carraan qabuu jechuun ni dhaabbata sigale sheekotii miidiyaa namni amanu hin jiru hattuudha kijibduudha garte tanas jala yaatee maarree subhaanallah jetti sigale subhaanallah sanuu hiikkaan beeytu sigale rabbiin mee sheekotuma mujrima gartee ma sheeyxaanticha faarsitu tana mee jechuma tokko gaafadha rabbiin mujrima deeggara jee moo jibba jee hanganuma gaafadha mujrima dhiiga namaa dhugu mujrima nama fixu sigale mee rabbiin deeggara jee moo balaaleeffadha jee takkittuma tana qofa gaafadha sheekotii manzaraa tana angaafa gurbaan hamzaa sheejjaa birka Awurooppaa kana taa'u sun wanti tun quraana kana gubbarra qaraate malee keeysan beeytuu nagaa khoofiyaa firra guurtee oriitii khofoo jala cirtee gaafa inni jiru sigale aboo gurbaan kun maanu sineen jechuu ture deemee irra dhufee faayidaan isaanii guutamnaan yoo jaartii isaanii jalaa fudhate qaallichi sheeyxaantichi kun hafuurirraan ba'u jira sigale tana hunda wanni naaseef والملين قبنو أنا في سقفاتو أمتا خينياف إماما دفقان بولا أكاخيا فارسي بولا وزون انتان دفقان بولتوتا هيوتا خينيا جبي فچا إجتين جاوري بون سرارة دي مفاو زوجاني سيغالي خاقويا أتركت سيغالي تكسيكتو خنفا بون سرارة دي مسلاجاني نفر أتما سيغالي sheekotii manzaraa ta gartee maqaa keetiin daldaltu ta maqaa keetiin gartee hanganaa sheer na godha jettee sheeyxaanticha biratti booyyee biratti if jaalatomsitu akka isaan jaalatan rakkattu isaanis si gurgurtu kanafaa saraara diima naan jaa dhufe saraarri diimaan nama sagalee sii ta'u kee jechuun karakkos bira dhaabbatu خيجتشون كسفيدو سبرا دابتو خسر فيدمو متي ونأتي بيخو قبدو نمني خيجتشون كقوياتي دوتو سي أولتو خقوياتي قدتو سي وجي قدو خقوياتي قمدو سي وجي قمدو خقوياتي قدتو روختي بلقا جارتي جلد روختي قوياتي قمدو سبحان الله ما شاء الله جيشا ست أياو مرشايف كايجين ما شاء الله مالي متي
sigale keetii miti jechuudha. Hoogganaa jechuun kasii wajji dhaabbatu. Bakka bu'aa uummataa jechuun kasii wajji dhaabbatu. Imaama masgiidaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu. Abbaa gadaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu jechuudha. Sigale. Arra uummata Harargee gartee biyya keessa jiru jimaa gurgurachuu dhorkanii keellaan rabbaayisanii. Sigale. Sangubbaan koriidarii janii dhufanii sheeytaanni isaan aakhoru mana gubbarra diiganii. Sangubbaan gibirarra dabalanii. Sigale. Ummata jiruutti hadheeysanii. Sigala. Kabiyya biroo baqatee naannoo biroo keessa jiru Harargeen eessa jirti jecha fannoo irra jaaree sheeytaantichi kun Harargeen akka dhabamtu. Eessa Harargeen qubatti jecha barbaadaa. Sigale. Dhaqee bakka Harargeen jirtu miskiina achi tattaa'ee dachii qonfuratu buqqaasaa. Maaliif nam tokko namarraa malsii dubbatuun qabu wanti hundi bitamtuudha. Keessa seenee arkee jira qaallichi. Wala amma sheekotiin manzaraatuni, wala abbaa gadaati, wala abbaa qabeenyaati, wala miitirkishoo, wala kaza nam tokko kan nuti hin qabne arkeeti. Sigale. Isaaniin siyaasaa dalagaddaje bakkuma Harargeen qubattu qofa rakkoon jirti mee ilaala. Gaafaan PP ture bakka gujii keessa eessa dhaqan bakka Harargeen qubattu dhaqanii Harargee jeesisanii. Bakka hunda mee ilaala. Maaliif nama xiqqollee irraajuun qabdu jechuudha. Mootummaa keessa, mormituu keessa, abbootii qabeenyaa keessa, sheekotii keessa, qeensii keessa namuma xiqqollee uummanni kun nama keenya jeeshish irraajuun qabdu jechuudha. Kanaan siyaasaa dalagata sheeytaanti. Hogii dhiiga dhuguu barbaade dhiiga kana dhugaa jechuudha. Saniifu wanni godhuu qabnu uummanni Oromoo keessattuu ijoollee miidiyaa irra jirtu. Oromoota naannoo biroo bu'u osoo hin taane sigale teenyaa if qulqulleessu, teenyaa wal dhageeffachuu, teenyaa wal jala yaa'u, nama sagalee nuu ta'u jabeeffachuu. Sigale. Jaawaruma dheengadda gartee Harargeen sin dhageessu. Harargee keessa seenuu hin dandeessu. Harargeen akkana siin taatu jettaniitu sagaleen teenyoon xiqqa fuudhe sirri dhagayamtu godhee jiru. Gabbahee sagalee taheefi sigale rakkina jiru hunda qoratee as baasee jechuudha. Kan qaallichi sheexaantichi gartee laga Abbaay ka kijibaatiin ajandaa san akkamittiin awwaala jee. Ajandaa buqqaatii Harargee akkamittiin awwaala jee. Yoo yaadattan ta'e milishaa Harargee Karrayyuu keessatti dhume tokko yaadattu meenyuu yaadatta. Erga milishaa san fixan booda ajandaa kamiin cufan beekta. Galaasaa Jilboo jeesaniiti ajandaa Galaasaa Jilbootiin cufan. Yaadattanii ma isin gaafa milishaa tarreef fixan san. Hoggii nuti gartee maaliif arra ijoolleen milishaa sanii cufti hiyyoomte. Arra ijoolleen milishaa sanii warra manarra diigu jiran kanaa jechuudha. Arra ijoolleen milishaa sanii warra koriidarii jedhanii gartee manarra diigu jiran kanaa jechuudha. Arra ijoolleen milishaa sanii gartee warra buqqisanii gibira waan kafalu dhabe jedhaniiti manarra buqqisu jiran kanaa jechuudha. Yeroo hunda waan namni sirra godhu, waan namni si godhu hordofuu hin dandeessu siyaasaa keessatti. Waan amma jiru wajji harka dhoyita. Meedhumaatiin teenyatun yoomirraa kaatee jettee Hamza Abbaa Jaalala. Meedhumaatiin teenyatun yoomirraa kaatee jettee xiinxaluun sitti ulfaataa. Gaafa Harargeerraa wali qabanii Karrayyuu keessatti milishaa haxxeessisanii fi ajjeesisiisan. Dhufaniiti du'a Galaasaa Jilbootiin akka milishaa sanii sagaleen taane, akka maatiin milishaa sanii hin gargaaramne. Akka milishaan sun hin gargaaramne du'a Galaasaa Jilbootiin godhanii Galaasaa Jilboo bar walgahii geggeessee walgahii geggeessee isaa fayyaa qabu dhufanii irra taa'anii Finfinneetti jeesanii akkaataa inni itti du'e qorattanii sigale. Arrammoo
ummata argee hagartee warroo gudurraa buqqee miskiina gatan san kafannoon abiyyi gatte san maaliin ukkaamsuu ka'e maaliin ukkaamsuu ka'e laga abbaay kanan ukkaamsuu ka'e jechuudha. Alhamdulillah miidiyaa irra jirra abadan sagaleen ummata keenyaa akka hin ukkaamamne goonee jechuudha. Akka hin ukkaamamne goonee jechuudha. Haga irraa oofu jirra jechuudha. Ummanni keenya nu cinaa dhaabbattanii haga ummanni kun qubatu haga ummanni kun haqarkatu sigale tokkummaa keenyaan dhaabbachuudha jechuudha. Arra wanni itti ajandaa jijjiiruun dadhaban nuutu tokkummaan dhaabbachuu jira jechuudha. Waan feemasoota jettee waan mataa qulfii tan rabbi jala isin yaasu tana sigale ajandaa tokko fiddee akka ajandaa ummata keenyaa kanan jijjiirre tiisuu eegu ajandaan fidejee gartee dantaa TikTok isaatiif dantaa YouTube isaatiif dantaa Facebook isaatiif sigale namni barana namni gartee ayronno imaanni nu keessa godaanina fakkaate barana bakka like fi commentiin jirutti oriyaa namni bakka dhugaan jirtu irraa oriyaa akkasii miti sigale akkasii miti yoo isin kufalchiisuu taate nu caalaa ka isin kufalchiisu hin jiru dhugaan siiman yoo isin taphachiisuu taate entertainment isin godhuu taate wallahi billahi guyyaa guutuu osoon isin afaan keessa walitti hin deebineen isin kufalchiisaa ooluu danda'an garuu yeroo qoflaati yeroo bashannanaati yeroo boonyee wal boochifnee ummata keenya baraarannu moo yeroo wal kufalchiifnee wal taphachiif sigale qoflini yeroo qaba sagalee ummataa ta'uunis yeroo qabdi sigale yaa ummata keenya xiqqollee taatu dammaqaa deema sigale wanni namni kan nu tuufateef amma deengadda amaarri gartee wallo oromuma wallo ta dhumte san bakka takka sagalee taanii paarlamaa kana jijjiiranii miidiyaa kana jijjiiranii hagam takkatti gartee girgirii dhaaban mee arra bakka bu'aan ummata sanii kawarroo gudururraa bakka bu'ee jira tokko afaan ibaafatee dubbate ka federaalaa ka caffee sigale hoogganaa naannoo san bulchuu jira tokko gabbee ibsa kenne ummata hanganaa buqqee ummanni nan bulchuu jee hin jiru jechuudha. Maaliif Oromoo gartee ummata karoora ala dhalate jee abiyyi waan barsiisee jiruuf akkuma barbaadetti Oromoo tana gartee irra deemee akkuma seenaa sii tuffatutti saballee ummatallee tuffataa jechuudha. Seenaa tee tuffachuu keessa sigale aanoleen kijibaa calii calanqoo manaama sigale manaama akkanumatti haasawanii siin jedha. namni seenaa tee tuffatee hangas takka seenaa tee qaqqabu jiru ummata heekam godhu yoo waliin qabanne yoo wal jala yaane yoo wal hin dhageeffanne tuffii akkanaa tanaa dhufa